Waan gurri dhageefi ejji kaameraa kenna argiterraa oduu isinitti himna. Saayintistoonni Chaayinaa addeessa irratti bishaan oomishuu eegalanne. Saayintistoonni Chaayinaa biyyee addeessaa fayyadamuun bishaan oomishuu isaanii beeksisan. Argannoon kun jireenya dhala namaa gara fuulduraa boqonnaa haaraa fidee kan dhufu ta'us himamaa jira. Akkasumas gara fuulduraatti mana jireenyaa ijaaruu fi dhalli namaa jireenya addeessaatti fufiinsa qabu mijeessuuf akka ta'e saayintistoonni irra deddeebiidhaan dubbataa jiru. Qorannoon kunis bara faranjoota 2020 irraa kan eegale ta'uu himanii jiru. Saayintistoonni kunneen biyyee addeessaa kana ho'a guddaan erga ho'isaniin booda moolookiloota bishaan keessatti gadhiisuun bishaan oomishuu danda'anii jiru. Boruma kanaani biyyee addeessaa toonii tokko irraa bishaan guyyaa tokko namoota 50 fi tajaajilu oomishuu danda'anii jiru. Qorannoon kun boqonnaa haaraa fi murteessaa akka ta'e miidiyaaleen gabaasaa jiru. Qorattoonni kunneen akka himaa jiranitti kanaan dura qorannoo addeessaa irratti taasisuu fi bishaan dachii lafarraa baannee fayyadamaa turre. Kun ammoo baay'ee rakkisaa ture. Amma garuu rakkoo kana keessaa baanee jira jechuudhaan kan himan qorattoota China